Hordofuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif hawaayatu jecha maareegaa guyyaa har'as qophii keenya eegalleedha kan nuti jiru jechuudha. Har'as egaa istiidiyoodhaa ba'uudhaan gara bakkeetti baanii namoota dhaabnee gaaffii tokko gaafachuuf yaanneedha kan nuti jiru jechuudha. Gaaffichi baay'ee salphaa kan ta'ee fi garuu immoo itti yaadanii deebisuu kan gaafatudha jechuudha. Qophii nama bohaarsuudha. Haga xumuraatti akkasiin hordoftan gamanumaan isiniin affeera. Qophii kana qopheessuudhaan isin biraan gani ga'u an Salaam Salamuun akkasumas ogeessa kaameraa keenya Teedros Makuraa fi Feevan Kumaalaa waliin ta'uudhaan qophii kana isin biraan kan geenyu jechuudha. Haga dhumaatti nu daawwadhaan affeeraa kooti turtii gaarii. Tole maqaa kee? Maqaan koo Baqqaleen jedhama. Maqaa kee nutti himi? Maqaan koo Abdii Hundeessaan jedhama. Waajoo Warqoo. Hayyee gaaffii baay'ee salphaa ta'e isin gaafadha. Garuu itti yaaddanii naa deebistuu jechuudha. Hanqaaquu beektu miti killee yookaan buphaasa jedhamu. Hanqaaquu ja'a of harkaa qaba. Ja'a keessaa lama nan cabsee, lama nan affeelee, lama nan nyaadhe. Meeqan naafa? Hanqaaquu meeqan naafa? Lama cabsite, lama affeelte, lama immoo nyaatte. Ja'a keessaa meeqa? Ja'a keessaa jaatu si hafa. Hanqaaquu ja'uma tafa ja'uma si hafa. Ja'a bari ja'a qaban ture lama nan cabsee, lama nan affeelee, lama nan nyaadhe. Meeqatu hafa? Ja'uma si hafa. Akkamitti? Lama in affeelte jalqaba. Affeeltee cabsitee irraa quncistee in nyaatte. Kanaaf jaanu kanuma keetii jechaadha. In arganne. Deebisnee. Lama nyaatte, lama cabsite, lama affeelte. Lama si hafa jechuudha. Akkamitti? Warratti nyaatte already badanii jiru isaan. Warratti cabsite immoo warratti affeelte immoo isaanis du'aniiru. Hanqaaquun sun wucootti jijjiiramuu hin danda'u. Hanqaaquu warri caban sun immoo warra dhaqee gara wucootti jijjiiramu jechuudha. Omtuu siinaaf ni qaba. Akkamitti? Lama nyaatte, lama cabsite, lama affeerte. Naa hafeera. In arganne. Siinaaf ni malee. Hafeera. Ja'a qabdaa mooyi. Eshi ja'a keechaa. Lama nan cabsee, lama nan affeelee, lama nan nyaadhe. Ekkoo ja'a ta'a ka walitti. Lama gizee ja'a meeqa ta'a? Naa hafeera. In arganne. Siinaaf ni malee. Echattafi. In arganne yaadu. Gaafficha irratti deebi'u? Tole. Hanqaaquu ja'an qaba. Ja'a keessaa lama nan cabsee, lama nan affeelee, lama nan nyaadhe. Meeqa ta'a? Hanqaaquu ja'an sana gaafa laaltu hundi isaanii bakka qabatanii jiru. Bakka kamii qabatan? Bakka qabatanii jiru. Fakkeenyaaf kanatti nyaatte bakka daayid bakka already badee du'ee jira jechuudha. Inni fakkeenyaaf inni cabsite sun immoo gara kamitti jijjiirama jennee yaadna xiqqoo gara wucootti jijjiiramee fayyummaan isaa yoo dhibillee gara wucoolitti jijjiiramee gooftaan hanqaaquu sana gochuu hin danda'a. Inni nyaatte immoo badeera sana. Tole. Bareedaa deebistee garuu hin arganne. Irraa quncistee in nyaatti. Kanaaf jaanu kanuma keetii jechaadha. In arganne. Deebisnee tole gaaffii biraan si gaafadha. Namicha tokkotu haadha manaasaa waraanee ajjeesee caakkaa keessa dhoksaa gaafa ajjeesu sana homaa tokkollee milikkita hin dhiisne jechuudha akka namni argatuuf. Garuu akka tasaa ta'e poolisoonni arganii bilbilanii waamanii haadhi manaan kee duutee jirti dafii qaqqabii jedhan. Isa booddee namichi bakka isheen duute sana dhaqe. Isa booddee gaafa inni dhaquti poolisoonni sun immoo akka inni haadha manaasaa ajjeese kan ajjeese suni isa akka ta'e baran. Akkamitti baran? Akkamitti akka barani innaa garuu isaan waan ittiin to'atan qabaachuu danda'u ta'a kanarraan argachuu danda'an ta'a. Homaa milikkita hin dhiisne. Milikkita akkamitti dhiisini namichi akkamitti sirriitti balleesse bakka maalli namni tokko illee hin argine. Haala hin argatu isaanii. Dhugaatuu barbaade ta'a kaa ookaniin. Deebii qaba gaaffichi. Deebii qaba. Deebii yookaan waaqatu argeef ta'a. Dhugaa nama sanii nama du'e sanii san yookaan waaqatu argaa fi yookaan immoo isaan waan ittiin beekan qabu jechuudha. Waaqayyo argee fi ta'uu danda'a garuu namichi sun kottu jedhanii qofa bilbilanii fi waamanii. Isa booddee gaafa inni dhaqu akka inni haadha manaa isaa ajjeese isa ta'uu baranii akkamitti baranii poolisoonni.
warabbitu dhugaa mul'isa kaa dhugaan namaa hin hafa asilas kan rabbi caalu hin jira hin jiru inde garuu narganni inni sirriidha waaqa kan caalu hin jiru garuu gaaffichi deebii qaba deebiin kanuma baqqaayee maaltu jira seete tokkoffaa poolisoon waan ittiin argatanis hin qabu ta'a lammata irratti immoo isaan irree oduu dhabanii rabbi immoo dhugaa namaa rabbumatu deebisa jechuudha hin baasa jechuudha kan hin barbaada waaqni waaqa caalu hin jira tole waan hundaafuu waaqa kan caalu hin jiru garuu gaaffiin kun akkuma taphaatti dhasi deebii qaba ture hin arganne. Okay, ajjeesee ma deemen? Ijashii sana keessa waan hin baafneef karaa ijashii sana ashaaraa isaa argachuu hin danda'an. Ashaaraa tokko illee irratti hin argine. Ashaaraa ilaalamee irratti hin argamne. Irratti hin argamne taanaan inni baruusaa immoo tarii infoormeeshinii karaa biraa fa'aa dhaga'uu danda'u wadhabdee fa'aa yoo gochuu danda'u. Ragaa sassaabachuu danda'u ka poolisota waan ta'eef ragaa naannoo irra sassaabatanii akka inni ajjeesamu akkamitti bara. Isaan si gaafadhee bara. Hello yoo akka carraa ta'e walitti bu'iinsa qabu ta'e naannoo irraa yoo fudhate infoormeeshin jechuudha naannoo irraa fudhachuu danda'u. Ishiin immoo nama nagaadha yoo taate. Tasuma innis ni tasuma karaa kanaan ashaaraa homaa tokko illee innis. Egaa waaqayyootu dhiiga qajeelummaa yeroo baay'ee yoo dhangala'e iyyuu baasuu danda'a. Maaliif beektaa? Akkuma macaafa qulqulluutti iyyuu waaqayyo hin barbaada wantoota dhokataa akkasii yeroo baay'ee namoota bakka namni hin jirretti miidhaman kana barbaaduu hin danda'a waaqayyo jechuudha. Ofuma isaatii dhiiga ishii balleessuudhaaf lafa irratti illee adabuu hin danda'a nama kana. Garuu yeroo sana amma inni fayyummaa ishii ajjeesee ka'ee dhoksee awwaallachuu hin danda'a. Hin barbaadne yoo ta'e fakkeenyaaf ishee fa'aa jiraachuu karaa kanaaf ashaaraan argamne taanaan kallattii biraa yoo waaqni barbaade malee hin danda'amu jedhee tayyaadan. Tole hin deebisne ammas baay'een gadda. Jechuun akka wanta kana akkamitti akkan imaajin fakkeenyaaf otoo fakkeenyaaf ija ishii keessaatii illee karaa ashaaraan argame karaa kana ashaaraan baasuu hin danda'a. Garuu kallattii biraadhaan immoo akkamitti namichi kun argachuu hin danda'a. Deebii qaba bakka inni gaafadhe garuu deebii qaba. Deebii qaba. Kun deebicha gaafa itti yaadu deebii maa anta jedhee kana yaade ashaaratti hin argamne. Garuu immoo namichi ajjeesu ammoo ni beeka miti poolisoonni kun. Bara akkamitti baran beektaa jalqaba hani manaan kee duuteetti kottu jedhanii waamanii kottu qofaa jedhanii ma waaman isaan. Isa booddee dhaqee namichi kun gaafa inni dhaqu akkasumatti ragaa biraatu hin barbaade akka inni ajjeese barani. Ikkoo ija isaa irratti iyyuu mul'achuu hin danda'a akka wanti dhugaadhaan wanti sobaadhaan darban galma nama dhiba. Karaan dhugaadhaan sobaan deemanii dhugaa irratti nama rakkisa. Kanaadhaaf indoom yeroo dhufuyyuu hollatee yookaan immoo teenshinii gara itti galee namichi kun ofirratti mul'isuu hin danda'a jedhee tajaajila. Hayyee gaaffii lamaan si gaafadhe lamaanuu deebisne garuu deebiin kee baay'ee kan nama bohaarsudha. Akkamitti barani jalqabas arganiiru kaa? En agarree isaantu bilbilee waan. Isaantu jalqaba bilbilee waan. Otoo nargina eenyutti meesatti? Poolisatu bilbileetu. Poolisiin bilbilee haani manaan kee duutee waan jirtuuf kottu jedhaniin. Kottu jedhanii isa booddee bakka isheen duute sana dhaqe. Akkamitti dhaqee poolisoonni sun immoo gaafa inni dhaqu akka inni ajjeese dhoksee baranii akkamitti barani. Yaa'u ta'ii ODNS fayyadamuu danda'u. Jalqaba immoo tarii ofiisaa jiraatanii arganii ta'uu danda'a. Qorannoo saayinsii immoo hin fayyadamnetti. Yoo fayyadaman jiraatan qorannoo saayinsii fayyadamanii jechuu dandeenya qaba. Ashaaraa isaati jechuudha. Hin fayyadamne ashaaraa tokko illee hin dhiisne. Taada akkamitti arguu danda'an? Isaan si gaafadhee gaaffiin kee dheeraa waan ta'eef kanaan waan hin deebisnu fakkaatu. Xinnoo dheeraadha gaaffichi. Cimaa moo dheeraa? Na dheeratte cimina irra miti. Maqaa kee? Maqaan koo Shifarraan jedhama. Maqaa kee? Moonanus Caalaa Bultii. Maqaa kee? Yoo feetan. Eenyu? Yoo feetan. Hayyee maqaa bareedaa qabda. Hayyee gaaffii baay'ee salphaa ta'een si gaafadha garuutti yaaddee deebisuu barbaada. Hanqaaquu beektamti hanqaaquu bubbaa killeessa jedhamu jechuudha bakka garaagaraatti maqaa adda addaa qaba. Hanqaaquu ja'an of harkaa qaba. Ja'a keessaa lama nan cabsee lama nan affeelee lama nan nyaadhe meeqatu naaf? Lama si'aaf.
salphaadha. Salphaadha naannofne. Ja'a keessa lama nyaata. Naannofne. Yaali. Gaaffii biraatti naa jijjiira. Yaali kaa xiqqoo ishee yaalta. Ja'a keessaa lama nan affeelee, lama nan cabsee, lama nan nyaadhe meeqatu naafa? Afurtu siyaaf. Akkamitti? Lamaan sun hin badanii, lamaan caban badaniiru, lamaan affeeltee fi lama nyaatte sun garuu jiru. Baay'ee ta'e kaa? Isti yaali badeebi. Itti dhiyaatee akka xiqqoo. Garuu yaali. Itti dhiyaatee turte yaali. Yaaddeera? Lakkoofii garii isaatti lakkoofsa isaatti. Tokko. Tokko naafa? Tole hin dandeenye. Homtuun hafe. Akkamitti? Laman cabsite, laman affeelte, lama immoo maal goote? Nan nyaadhe. Nyaatti. Homtuun hafe. Hin argadde. Yaali. Laman cabsite, laman affeelte, lama nyaatte, lama siyaaf. Akkamitti? Lama nyaatteetta, lama cabsite badeera yaadayyuu, laman affeelte naafaa jechuudha. Hin argadde yaali. Laman cabsite, lama nyaatte, laman affeelte. Ja'a qabda miti? Ja'adha walirratti. Lama nyaatte badeenni, lama cabsite innis bade, lama affeelte, lama lafatti hafaa jechuudha. Kanaafuu meeqa tafa? Lama tafa. Hin argadde. Yaalta moo gaaffii biraatti ana godhu? Lama cabsite, lama affeelte, lama nyaatte, lama tafa. Yeroo meeqa tafa? Isaan si gaafachaa irraa bara. Lama tafa, lama nyaatte, lama cabsite, lama affeelte, lamuu natti fakkaata. Tole hin arganne. Zero. Omti nama. Na hafeer. Nama. Hafeera. Hanqaaquu meeqa? Ja'a miti? Ja'a keessaa lama cabsite. Lama nyaatte. Lama hoo? Lama nan cabsee, lama nan affeelee, lama nan nyaadhe. Afur ta'a. Akkamitti? Lamichi inni suniin affeelame, hin cabee, hin nyaatame miti ree lamuun. Kanaaf meeqa tafa? Afur. Hayyee deebistee jirta yeroo jalqabaaf si qofaatu deebisee gaafficha gaaffii biraatti dabarra. Namicha tokkotu haadha manaasaa ajjeesee dhoksee jechuudha. Daggalatti geessee dhoksee homaa tokkollee hashaaraallee hin dhiisne jechuudha. Akka itti namni ittiin barreef waan hundumaasaa dhokseera. Garuu akka isaa ta'e poolisoonni arganii dubartii dutee sana jechuudha. Arganii abbaa manaa sanaaf bilbilanii haadhi warraa kee duuteetti kottuu jedhanii waamanii. Isaa booddee abbaa manaan sun gaafa dhaqu akka inni ajjeesee barani. Akkamitti barani? Irra naa deebime. Namicha tokkotu haadha manaa qaba ture. Ajjeesee dhoksee jechuudha. Ashaara tokkollee tunnisin daggalatti haadha manaasaa daggalatti geessee jechuudha. Isa booddee poolisoonni arganii haadhi manaan kee duuteetti kottuu jedhanii waamanii. Isa booddee namichi sun gaafa dhaqu akka inni ishee ajjeesee baranii qabanii hidhuuf jechuudha. Akkamitti barani? Leensi ija isaarraa fudhachuudhaan. Yookiin ija ishiirraa Ashaara tokkollee ija dubartii duutee sanarraa yookaan ija namicha sanarraa fudhachuudhaan. akkuma inni dhaqeen baranii dafanii. Akkamitti barani? Abbaan manaa haadha manaan ajjeesuu laata? Ajjeeseera lakkii. Ajjeeseera. Maanni gaaffii kee ulfaata? Baay'ee salphaadha. Dandeenye? Hin dandeenye. Yaali tokkoyyuu hin deebisnee baramma. Gaaffii ulfaatu na gaafatte akkamitti deebisa? Inni waan hin naqeef. Akkamitti waan inni dhaqeef? Ajjeesee caakkaa keessatti gate. Miti isaan argan. Isaantu bilbilee waamee bara. Isaan akkamitti argan? Isaan akkamitti argan? Argan isaan poolisootana arganii bilbilanii fi haadha manaan kee duuteetti kottuu jedhanii. Okay. Bilbili ishee harka jira. Lakki.
Ashaaraa maalii inni isni? Isaan ashaaraanis Namichi hin ajjeesisu jechuudha. Dhokseera ashaaraa isaa. Yeroo akkata isaa poolisoonni sun arganii bilbilanii kottuu ani manaan keetti jedhan gaafa ni dhaqu akka inni ajjeese baranii qaban. Bilbila isaatu achitti jira kan. Kanadaan. Yaadi deebii qaba. Yaaltu baay'ee salphaadha. Isheen duuteetti. Caakaa keessatti qatamtee jirti. Haati mana garuu isa waaman. Bilbilanii waamanii poolisiin. Tole hin arganne tokko deebisee tokko dhabde. Yeroo inni ajjeese arganiiti. Hin argine. Namni tokko meettaa? Namni eeruu kenneefi taa? Namni tokko illee nagarre. Dura shakkii qabu ta'uu danda'a. Homaa illee shakkii hin qabani. Yookiin isheen dura jechuudha akka abbaa manaa ishee wajjiniin wal lolanii yookaan jibba qaban dura isaanitti himattee jirti ta'uu danda'a. Yeroo inni ajjeesu immoo isumatti ajjeese jedhanii fudhachuu danda'u isaan. Inni baay'ee isheen homaa illee innis gaafa ajjeesee hidhoksisan ashaaraa tokko illee. Akkamittiin qabuu danda'aniire? Ashaaraa isaa qorachiisanii? Akkuma inni dhaqee isa booddee isatu ajjeese. Shakkiidhaan Shakkiin bakka sirriitti beekanii. Akka inni ajjeese sirriitti beekanii isa qabanii? Shakkii ta'uu danda'a. Akkamittiin qabuu danda'u? Hin dandeenye? Yookiin walii galtee dhabuu isaanii duran beeku yoo ta'e achirra dhaabatanii akka inni ajjeese shakkuu danda'u. Garuu natti ulfaateera. Tole lamas gaafa lamanuu deebisnee namni mudannoo dhabu jireenya isaa keessatti wanta si mudatee beeku yoo jiraate daawwattoota keenya. Jireenya koo keessatti yeroo baay'ee akkuma beekamu Finfinnee kanatti numa rakkanna beektaa? Numa rakkanna afaanuma Amaariffaa kan nu rakkisa. Diinni keenya isoo bakka kan nu rakkisaa yeroo jechuudha. Innaa guyyaa tokko akka caarraa ta'ee safara otuman deemaa jiru afaan Amaariffaa gaafa na gaafatan sauman rakkadhuuf maaliin jedhaan jedhetan bira darbaa beektaa? Akka caarraa ta'ee daandii nama dhibdu tokko giddootuman deemaa jiru namichi makiinaadhaan dhufeet daandiin kun akkamii na gaafate natti fakkaata. Ani garuu afaanicha waan inni barbaade hin beeku. Gara biraatti eeyyeessa jedhu sana waan natti bareefe daandii kun asiin na baasa jedhee na gaafannaan hin jedheeni. Garuu fuuldurri immoo boolladha beekte namichi kanuma bitatee cal jedhee deeme gaafa dhufu fuuldura boollatti dhufe. Marfatan qabu daandichi boolla gaafa gahu makiinaa isaa achuma dhaabee tasanatti garagalee na reebichaaf jechaadha. Akkam beekaa boollatti deemse. Kana booddee gaafa na rukuchuu dhufu maaliif akka na rukuchuu dhufe sin beekne maalinnaan namootiin achi jiran akkas jedhee boollatti na oofaa jira naan jedhee. Guyyaa sana mudannoo akkasii qabeen jechuun nan dhiise callu badee namni walitti dubbate callu. Calluma jettaa jechuudha. Kanas mudate jechuudha. Qabaa jechuudha. Tole meedhuma irratti immoo namni mudannoo dhabu kan nama bohaarsus barsiisus ta'uu danda'a kan nama gaddisiisus yoo qabaatte daawwattoota keenya. Mudannoo ani qabu bara 2008 yuunivarsiitii galee 2008 akkuma yuunivarsiitii galeen simisteera tokkoffaa ture. Simisteera tokkoffaa gara dhumaa teestii godhamnee faayinaalii intane meedii godhamnee faayinaaliitti deemaa jirra. Akka carraa gara galgalaa wayiidha. Utumanii kaaffee seenee jiru jechuudha. Kaaffee seenee egaa beektaa gaa yuunivarsiitii keessa wantoota nyaata hunda qophaa'a tartiibaaniin deema. Nyaadhee ka'eetanii akkuma nyaadhee ka'eetanii ijoollee faana nyaannee bahane burcuqqoo kan bishaanitti dhugamu jira. Saayinaan jira. Saayinaa kana lamaan akkuma jirutti qabadheetanii bakka bishaan qannaa bakkeedha fudhadheetan deema. Gaafa akkas ilaalee ani fudhadheemanii callisee man deemaa jira. Akka dhiqatanis irraan fadheera. Akkas immoo mana nyaata irraas bahuus irraan fadheetin jira. Burcuqqoo jedhee kan saayinaatti irratti nyaatamu jedheen fudhadhee deeme gaafa ijoollee akkuma harkatti arganii ani kana badheetin jira. Sanaa booda ijoollee natti iyyanii kanuma bakkuma sana buusee baqadheetin ijoollee keessaa na deeme. Lammaffaa immoo baay'ee emergency kan jedhu manuma nyaata sana ture gaafichillee jechuudha. Akkuma kana baanee
nyaata akkasuma of jala keenye akka mudannootti waan jedhu ijoollee lama ture. Ijoollee lamaan kuni hiriyaa turanii akka carraa mucaan biraa inni fireendii suni nyaata fidee wal bukkee wajjin nyaatu yuunivarsiitii keessaa nyaata bira kaa'ee maal godhaa ishiidhaan achitti dhiisee harka dhiqachuu dhaqe. Gaafa kana ani hin beeku nyaati waanuma achi taa'u natti fakkaate duraan jechuudha akka kun dhaqee man bukkee taa'ee inni gaafa dhufu natti kolfanii achumaan bukkee deeme. Haala namaa bira. Haala nama bukkee taa'ee kan natti kolfanii nan deeme jechuudha. Baay'ee mudannoo baay'ee ajaa'ibaa qabda. Mee gara dhumaatti namni mudannoon qabu mitiiree jireenya isaa keessatti mudannoon nabu kan nama bohaarsu kan nama kofalchisus ta'uu danda'a. Mudannoo si mudatee beeku yoo jiraate nutti hima. Oomaa mudannoon na mudatu maaltu jira jetteetti. Waan si mudatee beeku yeroo ijoollummaa keessanillee ta'uu danda'a. Hayi yeroo tokko namni kassarasi in argatasi. Wanni na mudate hin jiru namni tokko immoo warga kallattii qulqulluudhaanis deemee karaa gaariidhaan hoggaa deemee homaahu wanni dhabus hin jiru. Homtus nama mudatu nama mudatas immoo yaa'u fatanaadha jechuudha darbuudha jechuudha. Fatanaa bira darban sanii yookaan immoo maal jettuun sini qormaata jettuun kana hundumaa yaa'u bilchina sammuutii fi waa hunduma dhiisuudhaan bira darbuudha. Dhumarratti mudannoo nama bohaarsu kan nama kolfisiisu yoo qabaatte daawwattoota keenya. Mudannoo ani qabu yeroo qacarametti qacaramee booddee xalaa fudhattee waajjira deemta. Gaafa waajjira deemtu bakki ani itti dorgome suni bilbila sii kennu. Bilbila manaajeraa ta'uu hin taane manaajerri kee kana jedhaniitu kastaamera manaa kennan. Kastaamera sanatti bilbileen amma kunoo qacaramee gara kee dhufa waan ta'eef akkamii jennaan dhaqiitiin nama akkasii dubbisii ani hospitaala hin jiraa naan jedhe. Achi waajjira yookaan istaafii sana deemeen manaajeraaf daawwaleen ture dookimentii kana xalayaa irraatii fuudhiin jedheen. Inni ani jedheen sun eenyu manaajera. Seenaa ishi jedhee siireessitee na harkaa fuudhee eeyya manaa kenn biyyaan galaa jennaan guyyaa lama bichaa sii kenneera jedhe. Siireessinatti ta'e maaliifi manaajerri kiyya suni isa waan ta'eef inni sun garuu kaastaamar sarbiisa mudannoo na qonna. Kanas mudate jechuudha. Yeroo kee waan nulaattiif guddaa galatoomaa. Baay'ee galatoomaa sinillee. Gaaffii jalqabaa miqasii afanaan jettee lama nan hafu afurtu naafa akkamitti yoo jette lama sana nan cabsee isuma cabse sana nan affeelladhee isuma affeele sana nan nyaadhe jechuudha. Kanaaf afurtu naafa. Gaaffii inni lammaffaa immoo akkamitti akka inni ajjeese baranii sansiin jedhe immoo isaan bilbilanii makkootu jedhanii waamanii bakka isaa eessa akka ta'e itti himne ofii ajjeesee waan dhofsiif achi dhaqeen kanaan baranii qabanii. Kanatti qabu. Yeroo kee waan nulaatteef guddaa galatoomaa. Ulfaadhaa sinillee. Hayyiqqatu naafa meeqa siyaafa itteessa tokko itti. Lama jennaan itti dhiyaatte naan jette. Kanaaf hin deebisne kanaaf afurtu naafa. Maqaa isaa dhooftee turte garuu dhumarratti immoo balleessite afurtu naafa. Afur sun akkamitti naafa seeti. Lama nan cabsee isuma nan cabse sana naffeelladhe isuma naffeele sana nyaadhe jechuudha. Namicha sana immoo akkamitti baranee deensi gaafadhe isaan kottu qofaa jedhan malee bakka isaa eessa akka ta'e itti himne inni bakka dhoksee sana waan beekuuf qaxxadhee bakka sana gaafa dhaqu sanaan baranii jechuudha. Bakka tawwaalisan. Yeroo baay'ee tolee guddaa galatoomis gaaffii lama si gaafadhe inni jalqabaa hanqaaquu ja'a keessaa lama nan cabsee lama nan affeelee lama nan nyaadheenaan ja'a si hafe naan jette jaha miti kan naafe afurtu naafe afur keessaa lama nan cabsee lamanuma san cabse sana nan affeelee suma affeelee sana nyaadhe jechuudha. Akkasidha miti. Gaaffii lammaffaa irratti si gaafadhe immoo poolisoonni sun abbaa manaan sun akka ajjeese akkamitti baranii deensi gaafadhe jarri bakka kanatti kottu jedhanii hin himnee fi qaxxisee bakka itti ajjeese dhosse sana deeme jechuudha. Kanaan baranii. Tolee gaaffii san si gaafadhe turiin si deebisa. Meeqa si hafanaan jette? Hanqaaquu meeqa si hafanaan jette? Hanqaaquu lamatu hafan jedhe. Lamatu hafa jettee hin arganne ja'an qaban siin jedhee ja'a keessaa lama nan cabsee lamanuma isaan cabse sana immoo nan affeelladhe isuma affeele sana immoo nan nyaadhe jechuudha. Kanaafuu afurtu naafa. Isa cabse sana? Isuma nyaadhe.
Daffeelatti isuma immoo nyaatte afurtaffaa jechuudha. Gaaffii lammaffaa immoo haadhi manaasaa akkamitti baranii sansiin jedhee jarri gaafa bilbilaniif kottu qofaa jedhanii waamanii malee bakka sana kanatti kottuu jedhanii milikitaan laannee fi ofiin deemee jechuudha. Iddoo dhossi sana ofumaan naqee akkamitti baree jechuun kanaan qabata. Omasaa fiigee dhaqee bakka sanatti waan kottu jedhaniidhaaf bakka akka ijjeese isumaatiin ragaa ofirratti baay'isanii jechuudha. Deebii jalqabaan isinitti himaa homtuu sinafuu naan jettanii miti killee sana hanqaaquun sun homtuu nafu jettanii garuu afurtu naafu. Akkamitti siyaaf? Akkamitti naafa beektu afur jaa keessaa lama nan cabsee isuma cabse sana naffeelladhee isuma naffeele sana nyaadhee jechuudha. Kanaafuu afurtu naafu. Seerri naa deemee. Hanqaaquu isuma cabse sana lama cabse miti isuma cabse sana na naffeelladhe lamanuma isaa sana jechuudha. Isuma naffeelladhe sana immoo na nyaadhe. Deebii dadhabne kaagisee tokko qormaata kubuun hin jiraamoo baay'ee salphaa ture miti garuu gaaffichi amma gaafatti deemtanii yaaddan salphaadha. Isuma cabse sanani nan hojjetadhe isuma hojjetadhe sana nyaadhe jechuudha. Kanaaf afurtu cabsitee waan gattes eegaan lakkiin kan ganne cabe oomuu cabaan maal bu'aa qabaree isuma cabsanii miti kan hojjetan ree hanqaaquu kan cabsanii hojjetu cabseen hojjetadhe. Tole gaaffii lammaffaa immoo namichi sun akka ajjeese haadha manaasaa akkamitti baranii poolisoonni sun jedhanii sin gaafadhe akkaataa isaan itti baranii jarri callisanii kottu qofaa jedhan malee bakka isaa eessa akka ta'e ittiin himne. Namichi sun garuu ajjeesee bakka dhoksee waan beekuuf qaxxadee achi deeme isaan baranii jechuudha. Kana fakkaata yeroo keessaa waan nu laattaniif galatooma. Eshi gaa sin galateeffadha. Gamanumaan TV mo'aatiif dhaamsa yoo qabatte. TV mo'aa yaa TV baay'ee jaalannudha. Yeroo ammaa kanatti miidiyaa akka Oromootti gahee guddaa taphatan gama amantaanis ta'e gama siyaasaanis ta'e yeroo hunda kan hordofnuu fi qabna kan jennu TV mo'aati. TV'n akka biraallees hin jira. Yaa'u hunda caala garuu anis akka nama amantaa tokkottis ta'e akka gama uummata Oromootiif bu'aa guddaa hojjetaa jiru waan jiruuf maqaa dhaabbata kana baay'een galateeffadha. Abbicha TV mo'aa hundeessee Dr. Gammachiis baay'ee isaan galateeffannaa. Kan akkasii dabalanii akka nuuf hojjetaniifis nuyi waan dandeenyu nu gargaarrachuu barbaada. Isinis immoo warra hojii akkana irratti bobbaatanii aartii afaan Oromoffaa guddisaa jirtanii batalaa magaalaa Finfinnee keessatti hojii akkasii jajjabina akkasii fi muuxannoo akkasii irraa jirtaniifis baay'ee galatooma jechuun barbaada. Ulfaadha. Baay'ee galatami. Mee gaadhuma irratti immoo TV mo'aadhaaf dhaamsa yoo qabaatte gabanumaan jiraasa. TV mo'aani tiivoota kan chaanaalii afuuraa keessaa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ani gaaffii kanaan wal qabatee sun taane baay'eetan gammada. Maaliif hojjette TV mo'aani barumsa inni dabarsu kan wangeelaa qofa miti. Barumsa fakkeenyaaf karaa sooshaal miidiyaa illee kallattii garaagaraadhaan yeroo isaan dabarsani barumsa guddaa irraa argan. Isa addiishinaali macaafa qulqulluu dabalatee jechuudha. Yaa'u ka'umsa macaafa qulqulluu haa ta'u malee karaa beekumsa sammuudhaan naawuleejii garaagaraa illee TV uummata isaa faana yeroo hundaa barumsa gahaa fi macaafa qulqulluu barsiisudha. Kanaan baay'ee nan jaalladha. Barumsa ganamaa yeroo baay'ee kan laatamullee baay'ee hordofaa ture. Ayyee guddaa galatoomii yeroo kee waan nu laatteef ulfaadha. Eeshatis guddaa galatoomii. Ayyee. Egaan daawwattoota keenya qophiin irratti qopheesseen egaa akkasiin bashannanaa turtan egaa abdii kooti gaaffii baay'ee salphaa ta'edha kan namoota gaafachaa ture baay'een isaanii egaa deebisuu hin dandeenye jechuudha. Isinillee mana keessan teessanii akkasii yaalaa turtan abdii kooti jechuudha. Qophiin keenya irraa kana fakkaata ture. Qophicha qopheessuudhaan isin biraan gahaa kan hin ture ani Salaam Salamuun akkasumas ogeessa kaameraa keenyaa Teediroos Makunaa fi Feevan Kumaalaa waliin ta'uudhaan qophii bashannana bareedaa akkasii irraa isin biraan geenyeera jechuudha. Torbii immoo qophii bashannana biroo qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha. Hagasittuu nagaatti.